Amala nama garboomsu jalaa ba'u. Galaatiyaa boqonnaa 5:1 akkas jedha. Akka bilisummaan jiraannuuf Kiristoos bilisa nu baase. Kanaafuu jabaadhaa dhaabadhaa. Deebitaniis waanjoo garbummaatiin hin qabaminaa jedha. Garbummaan gareen baay'een jiraachuu danda'a. Isa keessaa tokko garuu garbummaa namni dhuunfaa isaatiin amalaan, cubbuudhaan, suusiidhaan, yaadaan, soba seexanaatiin, sodaadhaan, wallaalummaa fi kan kana fakkaatuun garboomudha. Faallaan garbummaa waan gochuu barbaannu yookiin waan yaadnu amala keenyaa fi adeemsa keenya filachuu fi to'achuu danda'u yookiin immoo of bituudha. Garbummaan garuu of bituu waan hin qabnee fi waan nu miidhu yookiin waan nu hin fayyadne akka nuti goonu nu godha yookiin waan gaarii gochuurraa nu qaba. Fakkeenyaa fi namni suusii qabu tokko barbaadus barbaachuu baatus waan suusiin sun godhittiin jedhe godha malee waan ofiisaatiif filate godha miti. Namni suusiitti qabame immoo yeroo hundaa maallaqaan, jireenyaan, fayyaadhaan, hawaasummaadhaan hubamaadha. Namni tokko immoo soba seexanaa sammuu isaa amansiisuudhaan garbummaa soba seexanaa jala jiraata. Kaan immoo namni maallaan jedhaa yookiin akka abaluun ta'a isa jedhuun garboomeetu waan gochuu hin qabne godha. Inni kunis fakkeenya ilaalcha ofiif garboomuuti. Jaalalli horiis nama garboomsa. Namni jaalala horiitiif garboome horiif jedhe yoo nama miidhe homaatti hin fakkaatu. Sooshaal miidiyaan wantoonni sooshaal miidiyaa keessatti ilaalamanii qumaarri, dhugaatiin wantoonni kunillee nama garboomsuu danda'u. Carraa laannaanii fi sodaanis nama garboomsa. Egaa wanti nama garboomsuu fi wanti nama garboomsuu barbaadu hedduudha. Bara dhumaa kana keessaa suusii fi wantootaaf garboomuun baay'inaan hin mul'ata. Nuti ijoolleen Waaqayyoo garuu bilisummaatti jiraachuuf waamamneerra. Kanaaf homtuu nu garboomsuu hin qabu. Gooftaan keenya Yesuus ilma Waaqayyoo qofaadha. Egaa tarii dadhabbii keenyaan cubbuudhaa fi karaa bannee yoo garboomneerra ta'e yookiin karaa garbummaarra jirra yoo ta'e maal goonaa? Inni jalqabaa yoo Yesuusitti namanne ta'e dura Yesuusitti amanuudhaan ijoollee Waaqayyoo ta'uu qabna. Namoota amannu yoo taane hoo maal goonaa? Namoota amannu yoo taane immoo Waaqayyo gaafa nu uume akka bilisummaadhaaf nu uume hubachuu qabna. Keessattuu namni Yesuusitti amane tokko gooftaan isaa Yesuus qofaadha. Yesuusitti ofirratti moosisuun ammoo nagaa, gammachuu fi bilisummaa guddaatti nama geessa. Inni lammaffaanii qalbii diddiirrachuu qabna. Suusiinis ta'u garbummaan mootummaa Waaqayyoo keessatti iddoo hin qabu. Kanaafuu utuu cubbuun kun du'a hin fidiin dafnee qalbii diddiirrannu. Fakkeenyaa fi sagalee Waaqayyoo keessaa Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 6:9 irraa akkas jedha. Isinii akka jal'oonni mootummaa Waaqaa hin dhaalleen beektanii? Hin gowwoominaa. Halaleewwan, warri Waaqa tolfamaa waaqeffatanii, ejjitoonni, dhiironni sagaagiltoonni, dhiironni dhiiraa wajjin sagaagalanii, hattoonni, warri sassatanii, machooftoonni, warri maqaa namaa balleessanii, saamtoonni mootummaa Waaqaa hin dhaalani jedha. Kanaaf dafnee qalbii diddiirrannu. Inni sadaffaan kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Bilisummaa fi kadhachuun wal'aansoo hedduu qabaachuu danda'a. Kana hubachuudhaan Waaqayyoon jabaannee kadhachuu qabna. Namoota kaanii wajjin illee utuu gargar hin kutiin itti fufuudhaan Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenyas immoo sakatta'uu qabna. Hafuuratti laafneerra yoo ta'e humna Waaqayyootiin jabaachuu fi wantoota nu jabeessanii fi namoota nu jabeessanii wajjin yeroo keenya dabarsuu qabna. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuus qabna. Sagaleen Waaqayyoo yeroo qorumsi nutti dhufu nu jabeessa akka nuun dhaabannus nu godha. Sagaleen Waaqayyoo soba isa nama garboomsu jalaas nama baasa. Dhugaan gara bilisummaatti nama geessa. Yohannis boqonnaa 8:32 irratti Yesuus akkas jedhe. Dhugaas hin beektu. Dhugaanis bilisa isin baasaa jedhe. Kanaaf sagalee Waaqayyoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Inni dhumaa ofii keenyaa fi akka mo'achuu hin dandeenye beeknee ayyaanaa fi humna Waaqayyootti hirkachuu qabna. Ofii keenyaan kanan godha sanan godha jechuurraa Waaqayyoo na gargaari, humna kee nan barbaada, ayyaana kee nan barbaada jennee kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa suusii fi garbummaan bara ofii, jireenya ofii, maatii ofii, hafuura ofii waan miidhuu fi waan mootummaa Waaqayyoorraa nama hanqaaqsudha. Kanaaf dafanii irratti dammaquun barbaachisaadha. Kottaa jireenya keenyaa sakattaanu. Waan nu garboomse yoo jiraate natti mul'isi jennee Waaqayyoon haa kadhannu. Gara bilisummaatti isa adeemnu. Ani gargaarsaa fi humna ayyaana Waaqayyootiin waan na garboomsee fi waan na garboomsuu barbaade jalaa ba'eera. Isiniinis Waaqayyo akka inni gargaaru nan amana.
Kanaafi gara Waaqayyoo ilaalaa, isa kadhadhaa. Egaa nuti ijoollee bilisummaaf waamamnedha. Yesuusiin ofirratti moosufnee bilisummaa keessaa haa jiraannu. Waaqayyo nu haa gargaaru.